نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبريا ربي سبحانه وتعالى قالني أجو كخاني فيس قيان جمعة أسري صلاة كخانف زانتم قلقلا سبتي كخانف أما قنوة سبي قرتي جمتا هكذا يقلب الليل والنهار الكنيق يا ربي سبحانه وتعالى كسي قلقلشا دوبا قيان جمع قيا جبا قيا باخي نيا آدمي لتئومن قيا أبانكي نيا آدمي تدو guyyaa gartee qiyaamaan itti taatu guyyaa gartee aadam jannata keessaatti bahe guyyaa aadam keessatti du'e guyyaa toobaatti deebi'e toobaa gama rabbii deebi'e. Idan guyyaan jummaa guyyaa jabaadhaa guyyaa jummataa salawaata gartee rasuularra buusuu heddummeessu salawaata rasuularratti heddummeessuudhaan buusuu heddummeessuudhaan wanni gartee godhuu qabnu maal yoo jenne rasuulli salawaatu rabbi islaamu alay ergamaa rabbii irratti gartee salawaata buusu rasuula irratti salawaata buusuun sowaaba guddaadha. Tanaafuu irratti gartee jabaachuu qabna. salawaata hedduu buusuu heddummeessuun hedduu gartee akka malee gartee barbaachisa. Gaaduuba insha Allah gaafii gartee waa'ee khul'ii irratti dhuftee khul'ii jechuun namni tokko gartee dubartiin takka jaarsa isii kana jibbitee maarii isaa kan dhiifteefi irraa qeebalee adda deemu yoo namni tokko gartee xalaaqa jaartii hiikee tara duraa gulama hiikee jira sadaffaa yoo khul'iidhaan akhaa adda ba'an taate walit deebuu ni danda'ani gaafii jettuu gartee dhufee ture. khul'iin xalaaqa moo fasqiin adduma ba'u khul'ii gartee kanninaan isiinis wal tahanii maallaqa kiyya naa deebisi maarii kiyya naa deebisi jaanii adda deemu si hiike ja'uuniinis khalaas khul'ii. Tanaafuu ka dura gartee takka amma duratti hiikee rajaatu jee deeffatee
لما دما سيخي رجعت جيد فتي صدفا خل إيدا يو الدبهن ديفتشوني دنديما إني دنديما نخهاريان توكيتشا سنين غرتي ديفتي والإنجرات نخا توقفا والإنجرات نخا سدين ديبو أكستي وان كان بيخا ديوتي تينيا ونخون الدو غرتين يلا دخوتي جرا ورجارتي سدينتي لب غري خشيسوس هذا بقودا أكاسين جنة إن شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاء غرس سجنتا تينيا دبرة جزاكم الله خير جزاء السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم شيء كنت أنا كم؟ نجا كم فيا؟ كم سنة كم؟ رجعت. أيه. كافي ريتين برا شيء كنت. مات. كافي كبار شيء. أيه. كافي تيا يجونني يا سبب saudara saya arti boleh tu. أيه. Erga fude wakala mau jiranne ilmu sekolah oleh berarti akka jala mau apa tu. Shorta amar nanti cap sih isin dia nanti ane sahaja. isin biyya galtee ati hoo? Anni asee rabbina baase. Ayyee. Erga galle anis biyya san keessatti waraqaa Sumaalee bitadhee utuu jiraannu walumaan osoo achittis quba qabaadhu otuma ammoo hamma dandeettu waan danda'us waan qaru otuma gargaaruu waggaa 3 yookaan waggaa 4 turree gargaara jechuudha. Pura kana keessa ammoo tuyyuu jidduu keenyatti zanniin dhufee maatii isinis wal dhabuun dhufee maatiidhaan wal dhabnee otuma akkanatti jirru baatii 4 warraan maatiidhaan isillee wal dhabnee baatii 4 osoo ga'u anillee namoota waraqaa hin qabne wajji manatti natti cabsanii qabamee biyya gale. Ayyee. Erga biyya galee warra isiisitti sin qorree zanniin kun waan jiruuf gara maatii kiyyatti galee isin jireen bakkitoon siidhaa sallaadha. Ayyee. Maatii kiyyatti galee bifa araaraatiif amma ammoo maatii kiyyaa wajjidha inaanii walii galuu dadhabne. Asuma keessatti amma nikaaya jidduu kanatti irraa buusanii qaadii shari'aadhaan osoo waraqaan tokko natti sin dhufin osoo maatii kiyyatti sin dhufin gandatti illee otoo hin dhufin qaadii shari'aan nikaa irraa buusanii namaa nikaa godhane. Ayyee. Akkami wanti kun illee ani waraqaan tokko seeran natti hin dhufne maatii kiyyatti hin dhufne otoo ani hin galin irraa buusan otoo jenne maatii kiyyatti waraqaan tokko hin dhufne gandatti hin dhufne natti hin dhufne. Ammoo adeemsa wal dhabbii kennaa jidduu kanatti waggaa 7 ol turree jira waggaa 6 ol turree jira. Kana keessatti nikaa irraa buusanii namaaf nikaa hidhanii osoo waraqaan tokkollee gaafiin tokkos naaf hin dhiyaatin jechuudha. Ati eega ati galte na dhageeffadhu eega ati galte hamma nikaa irraa buusan isaan odoo sitti isin himin. Duraan dursee waan kana yeroo hedduu irraa dubbannaa qaadiin gartee odoo jaarsan dubbifne rakkoo kamittuu beekaawo rakkoo gartee namni tokko saayidii tokkoon gamuma tokkoon himatu rakkoo warrummaan gartee soddaadhaa intalaa gartee himatu kawaa takkan godhin kasii kanaas hin beeyne atuu suudii dhuftee biyya galtee jirta odoo gartee siis hin gaafatin akkaman lafaa kaanii gartee si duubaan akkanatti nikaa irraa buusan kana abadan shari'atti garteen jiru inni kana.
Sheekota amma as keessatti dhugaan jiru maal isinitti fakkaate wanti isaan sababa waan kana sababaan as keessatti godhamelleedha ni gattee ni dagattee yeroo hedduu naan jedhanii erga galee ammootu obboleettii isiittu mallaqa na biraa qabaa mallaqa kana ammoo gaafuma waraqaa sumaalee na dhalee waraqaa sumaalee as keessatti bitatu kan obboleettiin na gargaarte mallaqa kana na gaafatanii gaafan biyya galeetiidhaan yoo araaramuu ka barbaachisu ta'u taate mallaqa kana deebisii mallaqni kun haa dhufuu naan jedhan. Duuba mallaqa deebisuu. Mallaqa kana nammoo harkaa mallaqa kana harkaa qabaddee kennuu hin dandeenye. Kanumaaniin danqamee kalasi waa ergasii ammootu wanti tokko wanti na gaafatame hin jiru amma ammoo namaaf nikaa godhanii jiranii. Anis ammoo ni kenni kiyyarra jiratti hin beeka waan kanaaf agartanii wanni kun ammoo yeroo hedduu namni ati mala gaafii ta'ee akkanuma ati nuyi shari'aadhuma maali jedhama nuyi hijaanii si gaafatanii nuyi isin jaanii nan gaafanne namni guyyaa tokkollee nan gaafanne haqan biraa qaba isin isa kana biraa qabdi namni tokkollee namni na gaafate hin jiru. Ati maallaqa isaan duuba maallaqa niin kannaa maallaqa maan kaniin ati maallaqa gartee gizee maaf irraan kanneen maallaqa kanaaf fitinaa si fidee beektaa atillee. Taa'ib sheekota inni sun mallaqni waan biraati sababa mallaqa kanaatiif ammoo an jaartii keessan ni kaarraa qaba ni kenne kun akkuma barbaadetti sababa mallaqa kanaatiin danqamu irratti akkami. Jechuun maallaqa kanaaf fitinaa si fide gaa maallaqni fitinaa si fida maallaqan tana ta'e nyaaddu horkatee kun maal nu godhaadhamma wanni maan tana gartee cireessaniif irraa sirraa hiisaniif fitina ati maallaqa gartee gizee irraa fuutetti ogguus deebisuu qaba. Garuu ammoo keessa sheekota jechuudha ani maallaqa mucaa sanii akkasiiti kennaaf jira amma sa'aatii kanattis kennaaf jira anis ammoo deebi'eesuma biyyoota keessa jira isiinis deebisee biyya kana keessatti. Ati maallaqa sii deebisii immoo intala yoo atummaan ati hiikte malee niqaa keetii turra jira qaadiin otoo sin dubbifne hiikuu hin danda'u. Bara wanti biraatti nuti bilbilaan nan gaafatamne maatii kiyya sin gaafatamne irraa nu buusaa jedhamee maatii kiyya sin gaafatamne otoo gaafatame ta'ee waan tokko hin dhummaan jechuudha. Akkas inshaallah. Kanaaf galatooma. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل يا أنور. نجا. خيرين. سلقا. قافين كباكيكا. أيه. ودي نانو كينا كانت يا فارسي. إيه؟ Oromo karato waldang Italieta. مايت. Afari fi Oromo kara waldang Italieta Madina no Kenya kanat. أيه. Ummanni kun isla gamara chuurau isla mogga walittu riyan kana ogga walajji san kana wanni kun limina keessatti naman dorku. إسلامي ولا جيسون دور كذا إسلامي ولا جيسون دور كممنوع القاتل والمقتول في النار ولكن جا خمت دتشي ساسا مديما مالي سن الله أعلم قرونا مني إسلاما والدون حرامي ممنوع القاتل والمقتول في النار أقارن توني كيرا بكفات ياتي بر يجون خمنا خيرتي سر دتشي تدر راس دوف دوفه Oiruu teetirraa siyaaree of dachi teetirraa siyaaree of dhufe sanaa kama biraati. Jechuun ofirraa lolaan waggaa sanitti ofirraa ajjeesanii soomaamii jechuudha. Egaa nama dachii ta'e Ganda fudhachuu keessaa akkanatti. nama dhufee gartee bikka ati jirtu si barbaade firaa dhoyita. Akkas. Ayah kalas galatoonu. Ayye ayye. Dhiifama xiqqoo dhiifama tokko. Salaamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ قاسم أيه mucayyoo waytu gaaffii wayii gaafadhunaan jedhee ها gaafatu barbaade waa'ee nikaa irratti يوم مالي gaaffii qaba قافر أيه nikaa hidhee ergasii booda mucaa nikaa wajjisan biyyan jira نكاي ده inni ani biyya alaan jira inni biyya jira أيه ergasii booda mallaqa ittiin ergaa mallaqa manaan ijaaraa waan adda addaa hojjedhaa jedhee mallaqa narraa hin fuudha أيه ergasii booda amma mallaqa kiyyas inni wanta kan hin hojjennes wanta kan hojjetee hin jiru mallaqa kiyyas hin fixee wanta kan hin hojjenne ergasii booda mallaqa kiyyas darbee kan maatii kiyyas mallaqa waan isiif waa hojjedhadhee mallaqa irraan fuudhee أيه ergasii booda amma mallaqa sanis fixee booda baqa nas baqa sin barbaadu baqa naan jedha yeroo tokko baqa sin barbaadu naan jedha yeroo tokko ammoo mallaqa kiyyaa deebisi baqa nikaa kiyyaa irraa hiikin jedha ergasii booda bas mallaqa kiyyaa sin deebisu nikaa kee sirraa hiikuu si rakkisaa qofa naan jedha sirraa hiikuu nikaa kee mallaqa sirraan deebisu mallaqa wayitu sirraan fudhannee naan jedha آية ergasii amma booda kaas maatiin isaas baqa amma inni biyya badee baqa biyyan jiru inni maatiin isaas baqa nikaa irraa hiikadhaa dandeessan intala keessan jedhanii faamiliin kiyyas narraa hiikuu barbaadanii inni garuu biyyan jiru inni osoo argayyoon isaan irraa hiika hin danda'ama. أتي ني أردوفتا فيسبوك خي خنا يلا نديمتا درسي دي كده نيرو الدنيا أردوفتا yeroo baay'inaa ها yeroo baay'ee أمام ميك أردوفتا inni hordofaa yeroo tokko yeroo liibii irratti sin arginu hordofaa نو سرتي أمام ميك أجلا ديمتي ناديبسي لكي يعني كيزو ما نامي جاي يرو تكتا كسينا يجوخيتي مو اللكي قرتي قوتوت سي هردوفا من ناديبسي أمام ميك أردوفو جرت yeroo naami jeetti yeroo ammoo naami jeetti yeroo liibii seensan hin hordofaa yeroo naami jeeni hin hordofu yeroo naami jeetti yeroo liibii rajistan hin seenaa yeroo hin dhageeffadhaa yommuu yeroo hundaa yeroo baay'ee miti. Kanaafuu yeroo takka hordoftaa jechuudha. Yeroo naami jeetti anis waan biyya ormaa jiruuf yeroo baay'ee naami jeewu yeroo naami jeetti hin hordofaa yeroo naami jeen ammoo. Akka sanirrattuu maallaqni keenya addame ayyee. Silaa yeroo hedduu nu jala hordoftee maallaqa ittiin ergitu silaa. Jaarsa keessa maallaqa ittiin ergitu. Yeroo hedduu irraa dubbanne waan kana akka malee dhiira hedduu gartee dubartii akka maletti gartee maallaqa mana jaarra maarree pilaanaarra dhufe diigame balaa qalaa maarree jedhanii dubartii beeka qullaa hambisanii ni isinii kanii jechuudha. Kanaafuu wanni keekun amma dhimmi keekun dhimma gartee amma nu laalchisuu miti maaliif dhimma gartee kuni manguddoo biyya gama gartee gurbaatii fi manguddoo gama gaman talaa warra kanaa dubbatee warra kanarraa gartee dubbiin gara gartee qaadii dabarti gurbaa dubbisan gurbaa yoo dadhabanii onni godhan manguddoon gama lameeni qaadii dubbistee qaadiin akkasitti gartee murtii sii godha akkasi obboleeti waan kana dubbachuu dandeenya yeroo hedduu ni dubbanna. Maatiin gara lamaanuu maatiin isaa lachuu bakka xumuranii jiranii inni bes inni ni hiikuu bakka isii rakkisaa jedhee inni waan biyya badeef amma namni ustaas guyyaa sanii faayidaan hiikuu ni danda'anii. Nuwaan immoo ammoo kana murteessuu hin danda'an. Kana murteessuu hin danda'u achumatti qaadiin manguddoon gama keetiitii fi gama gurbaa laalanii ragaa ba'anii gurbaan kun akka malee godhee jira. Ciyyoo tana horii sirraa nyaatee jira. Miidhee jira jedhanii qaadiitti himan qaadiin akkasitti murtii sii godha. Ta qaadii sana eeggadhu inshaallah. Akkas. Akkas. Taa ammoo nyaadhamina yaa shamarran keenya yeroo hedduu isinitti himnaa akkasan isin goona wallaahi haareetti dhuftan ammaas haareen maallaqa erginee kanan dhaabne isin. Assalaamu alaikum. Salaam alaikum. Wa alaikum salaam. Akkam.
فيا قافين قبا آية قافين تيا حشيشة دلقون حرام قبو حشيشة دلقون حرام قبو يته إيه nama gaafadhu siin jee moo ifumaaf gaafatte jaarsa kiyya hashiisha dalaga yeman irraa suudii naqa haraam callaa horii isaa atillee nyaachuun taatu haraam hin qabuu sheeka haraam hin qabuu sheekatti gaafadhuun anjaa bariyoon dhiisi je'uun hin dhiisu haraami sheekni haraami moo shari'aan dhoorkitee jirti hashiishni haraami wanni nama sakraansaa gartee hashiishni haraami shakkii takka malee akkas haraami shakkii takka malee horii haraami hayyee ammallee gaafiin ammadhaa obboleettiin biyya takka beektaa na kijibdi ni kijibdi yoo maa kijibda jetteen ani kijibaan hin jiraachuu barbaadaa siin jetti ishii kanarraa fagaachuudhaaf itti sin bilbiluu yoo ni jalaa callisee irraa fagaadde akkaman yoo namni sun kijibu nin aara gorsi kijibni haraami galee kijibni dhoorka shari'a islaamaa keessatti akkanattiin jiraadhaa siin jetti jira kijibeen jiraachuu barbaadaa jetti isiin kijibeen jiraachuu barbaadaa kijibdee jiraachuun barbaadin jiin kophaatee qabrii seentaa waan kana dhiisi wanni kun haraami shari'aan dhoorkitee jirti namni gartee kijibu namni gartee kijibni gartee jallina nama oofa jallinni gara ibiddaan nama oofa wanni kun halaaka dhoorkaadha shari'atti kijibuun haraami dhiisi jiin gorsi gaafin tokkocha ammallee isiin akkas gootii ammallee deebi'ee inni amata lama hashiishuma dalagaa ani khalaas adda baana amata lama guutuu hashiisha dalaydaa dhiisuu diddee jirta ammallee ni kijibaa kana hunda dhiisoo jetteen hin dhagoo yoo nayii kijeen rakkoo qaba duratti himiti deebi duratti himiti wajjinaa isin jira yeroo meeqan itti hima haraami yoon joo hin dhagoo ni kijibdaa haraami hin jiru haraami miti amma waan jettuun shari'aan akka jirutti haraami jette hashiishni shakkii takka malee namni irra wal kilaafa hin jiru akka inni haraamte akka inni haraamte hashiishni tanaafuu haraami jaanii jiitti mi ani nayiif jechuudhaan sirrii miti nayiif yoon jee rakkoo qaba ana kara tijjaan duratti mi kootuun jee ramma tana siin himu ayyee السلام عليكم السلام عليكم الو وعليكم السلام هيا هتيس في قاعد دفتك انت لو سنيت ها هتيس في قاعد دفتك انجي هيا كنت لو دبرت سنيت هيا وف أبا ورا تكوني أبا ورا يقبا أبا ورا ويقبدا مالجا بس المولى ودير قمنا دران درسه ولو مجالني خراب على كان ولين ديمه سعودي رالي قبنا والدرادو بانغله ايه سارين بود امم مجايو اي جالته غاف مجايو سنجالته تي جالته ني فوله انغارو جو المولى ما يرا مجايو سنده جالته جناني جالته نكا أنا هيدا سبب ثاني راولله المون تنتي اللي جده لالو أنا اللي ما تساعد جده لالو أيه بس أرموني كان رابو سيو جده ندلنا ردين تجده ديسه أما مويو نكاسر رابو سلنا جده نكاسر رابو سوار إرقدون أنجده بيا أما اللي لما تبيه كان دفعنا